waa'ee self confidence baraa jirra. Namooti addunyaa keenya kana jijjiiranii yookaan addunyaa irratti jijjiiraman fidanii namoota self confidence qabanidha. Wanti isaan hojjetan namni tokko ittiin itti amanuu utuu hin danda'in, waan isaan hojjechuuf jedhan namni tokko ittiin utuu itti amanuu hin danda'in, kun ta'uu hin danda'u namoonni utuu ittiin jedhanii, namnis kanaan dura waan sana waan fakkaatu hojjetee utuu hin jiraatin namarraa baran jechuudha. Abalurraa abaluu hojjeteera waan jedhamu utuu hin qabaatin, waan duwwaa fakkaaturraa waan hin danda'amu jedhamu waan hin yaadamne akka isaan hojjetan kan isaan godhe self confidence. Right brothersiin xiyyaara kan isaan hojjetan namni barrisuu hin danda'a jedhanii akka isaan yaadan kan godhe. Namoonni addunyaa isaanii keessa jiran hundumtuu hin danda'amu, namni barrisee hin beeku, allaattii miti namni, gugee miti namni lafa deema malee koochoo baasee barrisuu hin danda'u jedhanii utuu itti himanii. Namni tokko ittiin kun ta'uu hin danda'a jabaadhu kan ittiin jedhu tokko utuu hin jiraatin, haadha dabalatee, abbaa dabalatee, hiriyoota dabalatee, proposaalii isaan qopheessan namni laalee namni tokko ittiin irratti investii gochuu kan barbaadu tokko utuu hin jiraatin, jarreen kun hin danda'ama jedhanii akka isaan ka'an kan isaan godhe self confidence. Har'asii teknooloojii nuyi ofirkaa qabnu kana hundumaa namni akka inni uumu akka inni hojjetu kan godhe self confidence. Ilaalame jijjiirama addunyaa irratti dhufe yeroo namni biyya lafaarra jiraachuu jalqabee kaase. Namni kun egaa namni jannata keessatti akka inni uumame beektu deddeebi'ee kaaseera. Jannata sana keessaa namni hin ba'ee addunyaa lafa jedhamtu kanarra jiraachuu jalqabe. Addunyaa lafa jedhamtu kanarra jiraachuu yeroo jalqabe namni adamoodhaa fi ija mukaa funaanee nyaachuudhaan jiraachuu jalqabe namni waggaa dheeraadhaaf akka itti jiraate. Hin adamsaa, bineensa dhaqee ajjeesaa, foon fidatee mana isaatti galaa, maatii isaatii wajjin nyaata. Gara bosonaatti gadi, gara caakkaatti gadi bu'aa, gara bosonaatti gadi bu'aa, ija mukaa filatee cirataa, ija mukaa sana deebi'eetu nyaata jechuudha. Kanaaf jireenyi dhiiraa daggaluma keessatti kan inni darbu, adamoo irratti kan inni darbu. Baay'een isaanis kan isaan du'an iddoo sanatti. Jireenyi kun fooyya'uutu irra jira jedhaniitu jireenya fooyyessuu jalqaban. Jireenya kana fooyyessuu yeroo jalqaban maal barbaada? Self confidence barbaada. Aadaa tokko jijjiiruun wanta namni normal life godhatee keessa jiraatu. Wanta dhalootatti darbe tokko jijjiiruun, sarkilii tokko jijjiiruun isin galee maal barbaada? Self confidence barbaada. Self confidence barbaada. Kanaaf namooti jijjiirama sana yaadanii lakkii sa'aatii 6, sa'aatii 8, sa'aatii 10 guyyaa tokko guutuu naannoo manaarraa fagaannee laga keessa teenyee lubbuu keenya dabarsinee bineensatti laannee adamoodhaan jiraachuun nurra hin jiru yookaan immoo ija mukaa funaanuun nurra hin jiru. Kanaafuu horii filannee, horii kana leenjifnee, horii qeesaan goonee, horii kana naannoo manaatti horsiisuun nurra jiraadhanii yaadan. Qoodannee fagoo deemnee ija mukaa funaannee finnu naannoo mana keenyaatti lafa keenya misoomsinee lafa keenya irratti ija mukaa nyaachuu barbaannu qotuu hin dandeenya jedhaniitu yaadan. Isa kana hojjetanii jechuudha. Dhaqanii qooda bineensa adamsanii galanii ijoollee xixinnoo ilmoolee fuudhanii galanii mana keessatti maal gochuu jalqaban? Horsiisuu jalqaban. Hoolota, re'oota, saawwan warra nu amma jennu kana jechuudha. Horii qe'eedhaa warra nu amma jennee waamnu naannoo manaatti fidanii amala namaa barsiisanii, amala isaanii baranii, leenjisanii maal godhani? Aannan isaanii dhuguu, foon isaanii nyaachuu jalqabanii jechuudha. Midhaan barbaadanis fidaniitu naannoo mana isaanii qotuu jalqabani. San warra boqqolloo hennu, xaafii hennu, caabbii hennu, garbuu hennu,
atarii ennu maaloo ennu isaan kan hundumaa waan uummanni naannoo mana keenyaa qotannee nyaannu kana hunduma isaa deebi'anii maal gochuu jalqaban qotuu jalqaban humna maaliitiin humna namaatiin muka qaratanii yookaan sibiilatti hojjetatanii sibiila tumanii sibiilatti hojjetanii lafa qotanii dhaabuudhaanitu hojjetaa turan jechuudha. Kun maal barbaada? Self confidence barbaada. Achirraa immoo erga akka ittiin waggaa dheeraa jiraatan immoo maaliifituu humna namaa duwwaadhaan goonaa horiin qeenuu qabnu kun maanuun gargaaru immoo jedhanii sangaa leenjisuudhaan harree leenjisuudhaan farda leenjisuudhaan immoo akka immoo qotan godhanii jechuudha. Sinigalee inni kun egaa amma ammaatti baadiyyaa biyya keenyaa keessatti iyyuu beekamaadha jechuudha. Warri guddatan immoo isarraa ka'anii maaliifitu humna sangaa humna horii duwwaadhaan goona kanaa sibii humna mootoraatiin maan goonu immoo jedhanii bishaan danfisanaanii waan akka naannoo wayii qopheeffatanii isa naannessanii immoo waan fooyya'aa tokko hojjetanii jechuudha. Gara sanarraa deemee dhaqanii tiraakterii bira ga'an. Industrial ageetu dhufe jechuudha. Agriculturein hin guddate, agricultureirraa gara industrial ageetti dabarre, industrial agein gara informationiitti dabarse, informationiin immoo gara bara waa uumuu keessatti immoo nu dabarseera jechuudha. Bara namni hundumtuu akkaataa addaatti wantoota garaagaraa uumuu bara uumuuti bara nu amma keessa jirru 21st century kun. Nu dabarse jechuudha. Isaan kun hundumtuu jijjiiramoonni gurguddaan akkasii addunyaa irratti akkamittiin dhufan namoota self confidence qabaniin dhufan. Jireenya kee keessatti jijjiirama eegaa taate self confidence si barbaachisa. Namooti humna si buusan ala kana jiru. Haadha kee haadha si deesse, haadha si jaallattu, abbaa si dhalche, abbaa si jaallatu, obbolaa kee durbaa, obbolaa kee dhiiraa hiriyoota tamantee wajjiniin deemtu namoota naannoo kee jiran hunduma isaanii humna si buusuudhaaf naannoo kee jiru isaanii. Ati moo siin jedhu hin dandeessu siin jedhu ta'uu hin dandeessu godhuu hin dandeessu siin jedhu amma leenjii sin fudhattanii annan danda'aa ani fayyaadhaa an nagaadhaa an gammachuu guutuun qabaa jireenya fuura kootii uumaadhaa wajjin wal argeeraa miliyeeneriidhanii addunyaa jijjiiruufan jedhaa waan addaatu ana keessaa addummaa koo baasee addummaa kootiin addunyaa kana guutuun tajaajila yeroo siin jedhe jettee ati namatti himtu situ moo siin jedhu situfu tuu siin jedhu situfu. Kanaafuu maal gochuu sirra jiraati? Self confidence kee ol kaasutu sirra jira. Namoota kana hundumaa gararraatti ol kaasutu sirra jira. Yeroo isheen dhuftee siin mormitu yeroo inni dhufee siin mormu na bira dhaabatu na gargaaruu danda'u faayinaanshaalin iyyuu achi dhufuu danda'a yaadi guddaan achi dhufuu danda'a natti boonu jettee yeroo ati yaaddu isaan warra humna si buusan ta'u. Kan tokkittiin jabeessee si dhaabuu danda'u jabeessee si qabuu danda'u yoo jiraate self confidence yoo qabaatte qofa. I guarantee you namoota hundumaa of biraa dhabda. Leenjuma kanaan iyyuu namoota hundumaa of biraa dhabda. Ilaalchi kee amma geeddaramaa deemaa jira. Ilaalchi kee kun geeddaramaa yeroo deemaa jiru namoota sitti qoosan, namoota sitti kolfan, namoota sitti uffatan, namoota humna si buusan naannoo keetii argaa deemte jechuudha. Kanaafuu maal gochuu sirra jira? Self confidence kee ol kaasutu sirra jira. Namarratti hin hundaa'in, namarratti hin dhaabatin, inni na uume uumaan akkan jiru kanatti na fudhatee eenyummaa koo kana utuu beekuutu addummaa naa kennee addummaa kootiin immoo akkan biyya lafaa jijjiiruu fi narraa eegaa jira. Kanaafuu namni kun hundumtuu naa wajjin yoo ta'uudhaa baate uumaan anaa wajjiniin waan jiruu fi ani namoota addummaa isaaniitiin addunyaa jijjiiran keessaa tokko an jettee self confidence kee ol kaasuu sirra jechuudha. Self confidence kee akka ol kaaftu kan si godhu number 1 isaa maanni yoo jette uumaadha. Uumaan yeroo si uume dandeettii addaa si keessa kaa'ee si uume. Waan nama kan biraa keessa hin jirretu si keessa jira.
Sababii nama kan biraa keessa hin jirreef namooti si hubachuu hin danda'an. Wantichi si qofa duwwaa keessa jira. Si qofa keessa waan jiruuf isaan si hubachuu hin danda'an. Yoo si hubatan boonasiidha. Yoo si hubatan dinqiidha. Garuu si hubachuu hin danda'an namooti jettee yoo kaate ofii koo duwwaadhaa kan hojjedhee uumaan waan na wajjiniin jiruufi humni koo, dandeettiin koo, beekamsi koo, milkaa'ummaan koo, fiixaan ba'umsi koo uumaa biraa naa dhufa jettee ija jabina akkasiitiin yoo kaate, amantaa akkasiitiin yoo kaate, self confidence akkasiitiin yoo kaate, sababiin ati milkoomneef tokko yoo hin jiru jechuudha. Inni kun egaa si qofatu hin taane namoota addunyaa keenya irratti jijjiirama fidan kana namni tokko iyyuu isaanitti namanne. Namoonni itti namannetu addunyaa kana fiixeessee irra jira. Erga dhaqanii iddoo sana ga'anii immoo maaltu ta'e? Addunyaa guutuutu isaanitti amane. Addunyaa guutuutu isaanitti amane. Resoursiin isaanii, aayidiyaan isaanii, kitaabi isaanii, jechoonni isaanii iddoo hundumaa ga'anii jiru jechuudha. Namoonni kootii godhuun. Iddoo isaan hin jirretti leegaasiin isaanii addunyaa kana maal godhaa irra tajaajilaa. Jarreen kun gaaf tokko maal turani? Namoonni itti namanne turani. Tarii namoota tokko barbaadee dhabani jarre kun. Namuma eeyyeen ta'a yaadi kun ittiin jedhu namoota tokko barbaadee dhaban ta'a. Kanaafuu maal gochuu sirra jirati? Milkaa'uudhaaf, iddoo ga'uudhaaf, fiixaan ba'uudhaaf, projektiin si bira jiru, yaadi si bira jiru kun galma akka inni ga'uu fi maal gochuu sirra jira? Self confidence kee baay'ee ol kaasuutu sirra jira. Akkamittiin itu self confidence keenya guddifna? Self confidence keenya guddifna seedhu qabxii muraasa isinii wajjiniin ilaaluu barbaada. Inni tokko jabina qabnu jireenya keenya keessaa ilaallee isaaf immoo galata ofii dhiyeessu. Badhaasa garagaraa ofii kenna. Milkaa'ummaa xixinnoo fakkaattu jireenya keessan keessa dhufuuf. Yaada adda ta'e gaafa qabaattu ati yaada sanaaf maal godhu? Badhaasa ofii kenni. Yaada sana barreessii dinqisiifadhu. Yaada sana barreessiiti waaw kaffee hojii dinqii hojjette ofii keetiin jedhe. Namarraa galata hin eegin. Ofii keetii galata ofii qopheessi. Ofii keetii waan xinnoo fakkaattuuf galata ofii qopheessi. Achievementii xinnoo isheetiif galata ofii qopheessi. Treeningii jalqabdee hojjetaa jirtu kana, coachingii kana keessaa hirmaachuu keetii fi galata guddaa isaa ofii qopheessi. Guyyaa guyyaatti sa'aatii tokko leenjii kanaaf kennuu keetii fi maal ofii qopheessi? Galata ofii qopheessi. Ganama kaatee meditationii godhaa jirtuuf, galgala siree kee dura meditationii godhaa jirtuuf, yaadota negatiivii ofirraa fageessitee yaadota poozitiivii irratti hojjetaa jirtuuf, ilaalcha kee jijjiiraa jirtuuf, keessa kee barbaadaa jirtuuf, eenyummaa kee irratti hojjetaa jirtu. Kanaaf galata guddaasaa ofii qopheessi. Yeroo barnoota kee kana isa guyyaa 21 fixxee fi badhaasa ofii qopheessi. Isa guyyaa 40 fixxee fi badhaasa ofii qopheessi. Isa guyyaa 100 kana gaafixxu badhaasa adda ta'e ofii keetii qopheessi. Kun maal keeti? Jabina keeti. Maaliif na baay'een baraan jiru kana? Waan na baay'een godhuu hin dandeenye godhaa jirta waan ta'eef kun maal guddaadha? Kun baay'ee jabina guddaadha. Kitaaba tokko yeroo dubbiftee fixxu kitaaba sana dubbiftee waan fixxuu fi jabina waan ta'eef kitaaba dubbisuun knowledge dabalataa jirta waan ta'eef isaaf maal of gochuu? Galata ofii qopheessu. Galata ofii keetii qopheessu. Akkaataadhuma itti uumamte kanaaf galata qopheessu. An dinqiittan uumame. Ofii kee jaallattee akkuma jirtu kanatti galata ofii keetii qopheessu. Waa'ee keef gammadu. Baay'ee barbaachisaadha kun. Yeroo danqaan tokko yeroo si quunnamu, gufuun tokko
fuula kee dura yeroo jiraatu, yeroo gufattu, yeroo kuftu, yeroo dogoggortu, yeroo balleessitu, yeroo raaceetu, yeroo sana ofii keetti baay'ee gaarii ta'e, ofii keetti baay'ee gaarii ta'e, kaffee ofii kootiin hin jedhaa dhagaanama, kaffee asitti hin dogoggorte, garuu milkaa'ummaa baay'eedhaan iddoo kana geesse, jabina baay'eedhaan iddoo kana geesse, gaarii baay'ee qabda, kun immoo noormaaliidha, hin sirreessitaa, deebitee kaatettee, dhiifama ofii keetii gootee, utuu kufaatii sana keessa hin turin, gufannaa sana keessatu hin turin, dogoggora sana keessatu hin turin, ceephoo keessatu hin turin, namoonni maallaan jedhuu keessatu hin turin, akkamittiin kana godhanitu hin jedhin, of ceephaa mataa kee mukatti reebaa utuu hin oolini, ofii keetti gammaddee hin dogoggortee rakkoon qabu hin sirreessitaa, sirreessuuf dandeettiin si bira jira. Kanaafiyyuu ka'ii gara fuulduraatti adeemi. Isa kuftee wayyaan kee xuraa'e kana, wayyaa kee kana jijjiiri, ilaalcha kee kana jijjiiri, yaada kee kana jijjiiri, ka'iiti gara fuulduraatti adeemi ofii keetiin jechuutu sirra jira jechuudha. Baay'ee barbaachisaa. Yeroo kana maal goota? Konfidensii kee ol kaasaa jirta jechuudha. Self konfidensii kee ol kaasaa, ija jabina kee ol kaasaa jira jechuudha. Goolii achiivii gochuu dandeessu wantoota realistic ta'anii lafa kaawwachuu. Isaan kun maal si godhu? Bustii godhu self confidence kee ol kaasu. Goolii harka kee keessa galfachuu dandeessu. Goolii xixinnoo ta'uu danda'a. Waggaatti kitaaba 10 dubbisa. Yoo itti gooliidha jechuudha kun. Kanaaf erga waggaatti 10 dubbisee ji'atti meeqan dubbisa? Isin galee ji'atti kitaaba tokko yoo dubbifte ji'a ja'atti boqonnaa yoo ofii laatte ji'a ja'a keessatti kitaaba 5 dubbifta jechuudha. Ji'a 5 kitaaba 5 dubbifte ji'a ja'affaasaa boqotte deebitee immoo kitaaba kee dubbisuu jalqabda jechuudha. Inni kuni realistikiidha, wanta achiivii gochuu dandeessuudha jechuudha. Disipiliinii makee duwwaa barbaada malee. Disipiliinii kee duwwaa barbaada malee. Kanaafuu akka kanatti lafa kaa expectationiin kee wantoota ati achiiviin godha jettee yaaddu ta'utu irra jira jechuudha. Yeroo kana gootummoo kana yeroon siin jedhu perfectii taate jechuu miti. Namni perfectiin biyya lafaa kana hin jiru. Kitaaba 10 dubbisattee kitaaba 8 duwwaa dubbisuu dandeessa. That's fine. Kitaaba 10 seetii godhee kitaaba 8 dubbisee waggaa dhufu immoo fooyyesseetanii kitaaba 10 godha jettee gara fuulduraatti adeemuu sirra malee perfectii dhumaan jettee yoo yaaddee self confidence kee maal godhaa jira kun miidhaa deema. Yeroo wantoonni tokko mijachuu didanii suuta jechuun gaariidha. Suuta deemuun gaariidha. Feelingiin kee yeroo inni sirrii ta'uu didu, emotioniin kee yeroo inni sirrii ta'uu didu, wantoota tokko laalte yeroo danqamtu suuta sirreessaa, suuta qajeelchaa, suuta karaarra buusaa, suuta bifatti godhaa deemuun kee gaariidha. Si'a tokko warningii nuu kenna anni keenya, warningii nuu kenna miirri keenya, warningii nuu kenna haalli garagaraa, warningii yeroo inni nuu kennu dhaabannee dhaggeeffannee ilaallee waan sirreessinu sirreessinee waan fooyyessinu fooyyessinee adeemuun gaariidha. Yeroo goolii seetii goonu silasi goolii sana evaluate godhaa waan deemnuufi evaluation sana keessatti waan arginu qabna jechuudha. Guyyaa guyyaatti fakkeenyaaf goolii waggaa yeroo seetii goonu ji'atti deebifna, isa ji'a sana torbanitti deebifna, isa torbanii sana guyyaa guyyaatti waan deebifnuufi guyyaadhaa maaliin hojjedhe seedhu hin ilaallaa waan hojjetamuu dide maaliif hojjetamuu dide. So achirratti warningiin nuu kennamu yoo jiraate isa ilaalaa deemuun slow down nuun jedha yoo ta'e suuta deemuun keenya baay'ee gaariidha jechuudha. Inni kan biraanii self confidence keenya dabalaa deemuudhaaf guddisuudhaaf challenge ala kana nu quunnamuu danda'an tilmaamnee isaaf ofii keenya qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Challenge yeroo, challenge haalaa, challenge namaa, challenge iddoo garaagaraatii waan dhufuufi challengeonni kun yoo dhufan isaan kanatti amittiinanii keessa darbuu danda'a. Isee dhusana
ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanaan dura jireenya keenya muuxannoo keenya darbe keessaa wantoonni negatiiviin yoo jiraatan, kufaatiin garagaraa yoo jiraatanii isaaniin adda baafnee beekuun gaariidha. Garuu deebi'anii happenii godhu jennee yaaduun gaarii miti. Keessumatti memoriin keenya faakaaltii sammuu keenyaa isa gurguddaa ja'an keessaa tokko memoriidha. Memoriin yeroo nuyi waa hojjechuuf kaanu isa kaleessa isaa deebi'enuufidha. Yeroo akkasitti akka itti yaaltee ta'uu didee akka itti kufteenuun jedha. Kanaaf isa identify gochuun gaarii, isa beekuun gaarii, isa ilaaluun gaarii, isa madaaluun gaarii, isa ignorii gochuun gaarii miti. Garuu immoo fuucharii keenya immoo isaan madaaluun nurra hin jiru. Kaleessa dheengadda akka godheen ture, akka itti kufeen ture, har'a san caalaani. Har'a sa caalaan baradhe, har'a sa caalaan beeka, har'a sa caalaan hubadhe. Isarraas bareera, barumsa biraas dabaladheera. Kanaaf achiifiin godha. Fuuchariin koo ofiisaattiyyuu waan guddaa isaa fidee dhufaa jira jennee isarraa fuucharii keenya akkaataa addaatti isa kaleessaarraa adda goonee ilaalaa deemuun keenya baay'ee bayeessa jechuudha. Baay'ee bayeessa. Inni kan biraan guddisuudhaa fi self confidence keenya, feelingii keenya, emotionii keenya, beliefii keenya ibsuun barbaachisaa namootaaf. Akka ittiin amanaa, akka ittiin ilaalaa, feelingii akkasiin qabaa, kanan natti argamaa, kanan natti mul'ata. Confidenceedhaan yeroo isa haasa'aa deemnu inni ofiisaatti maal godhaa deema? Confidence uumaa deema jechuudha. Waan tokko yeroo haasa'aa deemtanii self confidence keessan baay'ee boostii ta'aa deema. Baay'ee dabalaa deema. Akka isa jalqaba sodaattan guyyaa lamaffaatti sodaattan. Gaafa nama tokkotti himtan sodaattu, isa booddee gaafa nama kan biraatti himtan salphataa deema. Gaafa himtan salphataa deema. Isa booddee hamma dhumaatti akka kana ta'aa deema jechuudha. Yeroo hundumaa immoo learn to say no to unreasonable requests. No baruun gaariidha. No baruun gaarii. No baruuni self confidence keenya baay'ee ol kaasa. Namoonni tokko no jechuu hin danda'ani. Kanas yes jedhu, sanas yes jedhu, sanas yes jedhu ofitti amanuu hin qaban jechuudha warra akkasii. Yeroo no barru self confidence keenya baay'ee ol kaasa firoota. Yeroo no barru self confidence keenya baay'ee ol kaasa. Namni dhibbi tokko yes jedhee kophaa kee no gaafa jettu ati akkanatti self confidence kee ol kaasu amanuu hin dandeessu. Salphaa miti baay'ee. Kanaaf waan reasonably ta'een waan sirrii ta'een no jennatuun taane wanti tokko sirrii miti ta'ee nutti argameera taanaan, sirrii miti kun jennee yaanna taanaan, namni dhibbi meeqaa, namni nuyi jaallannu, namni nuyi beekaadha jennu, namni nuyi fiixaan baheera milkaa'eera jennu, namni nuyi badhaadhaadha jennu, mootota haa ta'anii wanta isaanii yes jedhanii no jechuu baruutu nurra jira. Yoo itti namanne ta'e waan itti namannetti sababii harki baay'een yes jedheef, sababii harki baay'een itti ol ka'ee fi harka namootaa ilaaltee duukaa harkan kaasin self confidence kee zero godha kun. Wanta tokko kun reasonably miti jettee yoo yaaddee yoo amantee abbaan barbaade itti amanu harki barbaade wantichatti ola ka'u kophaa kee no jechuu bari'ati. Kophaa kee no jechuu baruutu nurra jira. Skillii keenyaaf knowledge keenya yeroo hundumaa guddisaa deemu waa'ee waan sanaa irratti. Inni kun maal godhaa? Self confidence keenya baay'ee ol kaasa. Waa'ee waan hojjennu sanaa, waa'ee projectii ofirkaa qabnu sanaa, waa'ee yaada yaanne sanaa, waa'ee mul'ata lafa keenya sanaa knowledge ga'aa, skillii ga'aa horataa deemuutu nurra jira. Yeroo barataa deemnu self confidence keenya maal ta'aa deema? Dabalaatu adeema. Kanaaf isaan kana hundumaa irratti bayeessa goonee hojjechuutu nurra jira. Self confidence jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisaa. Self esteem taanee kaafnaa. Self esteem fi self confidence namoonni iddoo tokkotti hidhaniitu iddooma tokkotti gargaaramu, yeroo baay'ee wal jala fuunee gargaaramna. Haa ta'uyyuu malee self confidence fi self esteem garaagara waan ta'eef self esteem fi
self images itti aansinee walii wajjiniin ilaalla. Isa kana garuu viidiyoo isaa asuma irratti isinii dhaaba.